Rammaan geenne maali dhee qaraa dhaabannee hafne jedhan. Dhaabannee hafnu nu dhiisa. Wallahi nu dhiisa. Qaraa dhaabannee hafne haa dhaabannee hafnu nu dhiisa. Hin feenu jechuudha. Ila na eegamadhu. Eegamadhu kun amma kan waa mara waliin rakkate yoo ta'an abdii isaa kee dhukan amma na eegamadhu. Jala kana taa'ee maal jedhe beeta? Saalaa biyyeedha. Maal godhaarti beeta yoo ta'an? Shugguxiif zayitii qopheessitee fi akkana irra jirtee jechuudha. Ganama yoo ka'u hudduun isaa bishaan qabdi. Ramadan ang kabu sila. Nuwan mo naman Arab sinibar. Dhuftee as jalatti waan hin qabin jechuudha. Koomentii takkatti hin barreessin. Bokbaaqa dhiira taate sanuu na galchi. Najuu barsi galchee ni turkiin keetii ene qonjoo. Nageeffadhu. Ene qonjoo jedhe afaan tun albee. Soorii najuu. Soddaatii asii nama nageeffadhu. Soorii. Najuu nama soddaatii. Takaraati fuudhiifama gaafadhu takaranii. Afaan tun albee jedhe barkino. Ol bahee nama dhibbaa foo'ee irratti ijoollee jimma. Isin malee dhaabadhee hafa kakara isin hin jedhe. Dhaabadhee hafa isin hin jedhe. Afaan tun albee anaa miti. Anaa miti faayirii miti akkas jedhe. Isinii galee miti. Faayirii miti akkas jedhe. Afaan tun albee na of kolchaa shamara Oromoodhi hariiroon qabu. Kana duras hariiroon qabu. Amma boodallee qabaachuuf illee ta'u. Bakka. Akkana dhaabadhee hafaa jechuudha. Maaf dhaabadhee hafama hin fuudha bakka. Ta biraa fuudha. Lammi biyya biraa. Isinii galee miti. Deemaa isinillee Bangaalii bira. Bangaalii bira deemaa jechuudha. Kanu caalu argatta isinillee Bangaalii bira faayoo deemtan bar. Bukkicha hudduu isaa dhaddee qabu kana fa'aa jira Bangaalii keessa. Akkanuu qaqal'oo miti jechuudha Bangaalii. Isinii galee miti. Deemaa achi. Nagaan bulaa isinillee deema. Nullee nagaan buluu barbaanna jechuudha. Wanti halkan hirriban dhooge tokko hin jiru jechuudha. Isinii galee miti. Justisiin kun homaa jala kana taa'ee kolfamee kottoo seen yaada kenna dhoobii. Jaalallee qaba kun qoy. Nama jaalallee qabu wal galchina qaama. Jaalallee dhee warraa waliin miseenjara keessa ciraa wal kubsee jechuudha. Jaalallee wayitu hin jiru. Habiibi. Miseenjara keessa waalaikum salaam jesse. Akkam. Baannaan nu dhiisi maa nu kolfaan nu ajjeefta yaadda maal kennannaa miti dhumne si jala teenne si dhageeffataarra. Maal dhumtani? Sumiitii keessa wayitu argine jechuudha. Wallahi haasawni gaarranaa ta'eera. Warabbal kaa dhuguma bar ganama na ganama yeroo ganama dhufaan ganama hirriba ol ka'ee feesbuuka yeroo seenu abdii raggaasaa qab zayitii maannoo maali itti naqa minaamin jedhanii poostii godhaan arge. Kasaan kanuma qabadhee dhufe nama 300 wayitas ture argitanii mana kiyya kana nama 300 wayitas ture bakka waa'ee amantii kana diinummaa amantiitiin akkas godhanii minaamin jedhaa turre jechuudha. So amma adda baafannee qulqulleeffannee ruufin maratu jaartima isaatu ijoollee jimmaatu zayitii hudduun naqee jedhan. Wallahi lazim. Ima kasarre. Laa galgala ture bari yeroo subii qabatu kaanu. Eeshi. Yoo sani Abu Mu'aazin faa gaafannee yeroo sani beekana. Nagaafadhu galgala waa irra ture sitti maa. Kino najuu jala kana kolfitan argite qoy najuu jala kana kolfitan obboleettii isaati taan jana janu si galee ijoollee jimmaati. Isii waliin miseenjara keessa ture ani situ hidhan kutaa ture miseenjara keessatti. Ani si shamara Oromoo irraa fagaadhu an siidhaama shamara Oromoo irraa fagaadhu saa. Dhagee justice sitti maa. Samoonii kana sanu obboleettii najuu wajjin miseenjara keessa ture minaamin kazaan achi keessa ciraan na citaa ture galgal wayifuu Facebook hanke TikTok hanke keessa ture jechuudha. Achiin isiin ada akkuma buna nama baaftee nama raffisuu baratte oduu kana naqabdee oduu kana guurtee na raffifte. Ayyee. Rafee achi yoo ol ka'u ganama jechuudha. Abdii keessatti akkana ta'e akkana ta'e. Kazaan finnee suuraa isaa fidee suuraa isaa ila kana jechuudha. Kana fidee waa'ee amantiitiin akkana godhanii jedhaa ture isinii galee miti. Waa'ee amantiitiin akkana godhanii minaamin jedhanii Facebook irra poostii godhan anillee sanuma qabadhee haasaa ture. Sini galemi. Achiin irraa baay'ee kasdaan haasa'ee dadhabee na irraa baay'ee laayibii. Achiin amma adda baafadhe kaa yoo adda baafadhee jedhu tama galgala ijoollee magalgala an wajjin haasa'ee buleetu zayitii hudduutti koshaa itti dabarsee bulee jechuudha. Yaa qabamtee miiree bari ergama qabdi jedhani. Maa qabamuu si maan na godhaan. Qabamuu si maan na godha ergaan du'e. Anda lagi ber nama najese so kanam ni duwe dubbatuti hintu kinaadhaani maal godha duwe maal godha maram tarkaaba erga najefte ka amani na godha
amma yeroo jalqabaati fi irraa fagaatu qabna bakka shamarri Oromoo tunillee dhagaa dhufaartii irraa fagaadha dhaamsa kooti kan. Habibi na dhaggeeffadhu ani karaa torbee takkatti na juutanatu fidee na dhufe boleetti ofii. Amma faayir dhaga'i meeshaa keessan qaraadhaa ilmaan Oromoo namni jalana jirtan namni 140 wayii kun meeshaa keessan qaraadhaa gara lammii biraatti jecha in dhuma taartan ilmaan Oromoo son ba'e. Koi talla wanna busara nika busara kwa nika busara kwa naju obboleetti tante xallaqtu soddoman sadii nama hiikanii as soddoman hiika xallaqtu soddoman inshallah xallaqtu soddoman inshallah xallaqtu soddoman karaa torbee takka waliinaa sa'i xallaqtu soddoman hin fedhu. Sheekaa Kaatar maal jetta? Hamzaa mee Sheekaa Kaatar kan ol galchime Kataarii kaatiin illee. Sheekaa Kaatarii kana isallee bishaan danfise. Bishaan itti naqani bakki isallee dhiyoo kan danfisanii. Salaamu alaikum bani Adam. Waalaikum salaam. Fayyaadha? Fayyaa. Osoo ishqiidhaa jennu ishqii godhanii abdii wayyoo. Ishqiidhaa jennee osoo ashqaafadhu jalaa ishqiitti cabsanii baatee halkan jaartii baribbootu adaayisii waan daladde daladde hirtee qaroon dura bootti. Sheekaa Kaatar jaartii qabdaa? Maal rakkadhee maraadhee hin fuudhu meeshaa walitti doomee hafu malee. Dhaggeeffadhu. Abattoo bakka kanaatti marti keessan. Ishii. Dhaggeeffadhu guyyaa jaartii wal loltan. Guyyaa jaartii wal loltan bakkee kana gaanti mana gaanii mana qollofanii beetaniiti isaan qollofaa. Isaan qollofaa kilaasii rafaa. Tapha algaa taphattee kaatee miti. Tapha algaa taphattee kaatee miti. Bayi kilaasii bira raf yookaan ollaa raf yoo mana tokko qabaatan manni keessa kilaasii yoo qaban. Abbaan fedhe qooqaa buluu yoo jennu beekanaafi bakka. Hudduudhaaf jala ciiftee gana zayitii yoo siisinatu sagalee naa ta'e maalii dhalee harka akka kontoonfattee nu fiddu hin qabnu jechuun nu keessaa hin qabnu. Nee barreema intala kun bira warabbal qaba. Intala eessaa funa Nee barkeessa jirru malee. Jastik rabbi inde maraanni am. Sitti ma intala eessaa funattanii miti ka biyya faranjii keessattu faranjiin guutte alhamdulillah alhamdulillah. እናት ባንኪ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን የፈረንጂ ጅርታ ፈረንጂን ጉት ፈረንጂን ኡመተ ጉራጃ ቢቢ አልሐምዱሊላህ ፈረንጂን ኡመተ ጉራጃ አካ አቲ ቾኮሌት አላቱ ከነ ላልቴቹ ወረበል ካባ ሀገኑ ቢየ ፈረንጂ ከሰ ወደኔ በር እንት ቃኒ ሸመር ኦሮሞ ብረደኔ ጋፈ ሸመር ኦሮሞ ብረደኔ ጢቃኔቹ ወረበል ካባ ቢየ ፈረንጂ ከነ ከሰ ኡመን ዲድ አካ ክሌት ኑላላቹ አካ ክሌ አከስት ላለተኔቹ ጋፈ ሲብረዱም zayti nu danfiftanii nu eddan jettu ottee keessatti yookaan distii wannaa keessatti maali na jiru? Intaluma jaarsa jalaa baateeftu yookaan akka jaarsa irraa du'e fuudhaa bani Adam intala haaraan fuudhina. Sagalee warra Jimmaa dhageenyaa jallisaa ka. Warra Jimmaa. Ishqiidhaa akka nuun hin jenne. Soddaatiitii yaa jallisaa soddaatiitii yaa. Hoo na juyyee. Naju. Harka keessaa qabdi illee najuun illee harka ol keessaa qaba. Dhaggeeffadha. Amma yaada keessan kennadhaa narraa gad bu'a. Yaada keessan kennadhaa bu'aa narraa gad. Yaada keessan kennadhaa narraa gad bu'a. Isa daatina na sii jira, okay? Ma gafaan wallahi ana mata yaada kiyya dhagai faayir wallahi shamarran Oromoo irraa jecha gaafa sii wallolte akka tasaallee rabbi si dabalee fuute gaafa sii wallolte meeshaa kee hidhadhu bayi biraa bakka biraa buliitii adada mana deebitu mataa dhungataa biraa baata tasgabbeessaa gaafa jaa keetti na dhageeffadhu qottoo na dhageeffadhu ala dhufaartaami kunsi gamana dhageeffadhu ala dhufaartaamiti akka ginoo Gabriel yeroo dhaxxanii uummanni kiristaanaa wanna argite yookaan uummanni musliimaallee akkanatti rabbiif salaatu akkana sagadiif jechuudha akkana sagadiif Hussein uf jalaa qabdaa miti sagadiif Hussein jiraachuuf taata kaabibi jiraachuuf namni waan hin goone hin qabu jechuudha kaana balazaa
Kabalatee waliin jiraadha. Tumee waliin jiraadha. Wusha jaarraa 21 keessa taa'e. Haaluma shari'aati yoo fudhate haftee roobootii hafuunu bakka. Donqoro. Hudduu dhaabee rafaa saruu cirraashuma jaartii manaa qaba. Oromoo osoo manaa qabu bar akka Oromoo manaa qabu dagate. Hudduu dhaabee rafaa jechuun tumee hudduu dhaabee rafaa. Jastig. Donqoroo maanyim jedhi. Donqoroo maanyim olla. Iqaa jechuudha. Gatmaal gixam jedhin. Gatmaal gixam jedhin. Unity is power. Jastig. Hingoone haaluma shari'aati. Achi naasuqaa. Shamarra Oromoo na dhaggeeffadha. Hingoone iyyuu godhaa gana. Inshaallah. Wal baqanna. Dirree guyyaa qiyaamaa gad dhaabanne yoo Rabbi waliin nu araarse malee maleekaan waliin nu araarsitee hin dandeettu. Never. Dhagaartanii miti. Yoo Rabbi kunoo takka jedhan ati barreeffataa artee faayir. Dirree masanittu achumattu jechuudha. Hiri. Yoo. Hin sodaatina damma. Akkana sodaate. Qoy. Ata gammaa saaba sanii qayyarree na jiru. Biro live is test faayir. Oh, na geban. Na jiru yaada sanii qayyarree ata gammaa. Si ofii. Si jira jedha arti bakki. Abshir naan jetti yaan. Obboleettiin haa kennu na jirtu qoyme. Obboleettii maan naa kennu. Na jiru. Maalin qayyarare. Ishi na jiru ta'u na dhage kabajaa sii qaba sun jaaladha. Na dhage farqa. Dhagaarta. Anchi na dhagaarta moo? Warri wannaa sun dhufeera.